hawwaalaa yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas immoo black market kan jennu jechuudha. Guyyaan har'aa Seepteembarii 28 baatii 9 2024 oolmaa inni itti har'a guyyaa har'aa oole kana akkasumallee biyyoota guyyaa har'aa ni isiniif qabadhee dhufe isaan kun biyyoota Arabaa fi biyyoota warreen doolaaraan lakkaa'aman waliin wal qabatee Yemen riyaal, Egyptian pound, Turkii rilee, Saudi Arabia riyaal, Dubai dirham, Kuwait dinar, Bahrain dinar, Jordan dinar, Qatar riyaal, Oman riyaal, Sweden kron, pound sterling, China yuan, Australia dollar, Canada dollar, Swiss franc, euro, America dollari. Egaa guyyaa har'aa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya maamiloota koo warri na hordofaa jirtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafaaf bakka jirtanitti akkasumas obboloota koo amantaa biraa taatanii na hordofaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtanitti isiniin jechuun barbaada. Egaa warri mana koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Warri immoo na jajjabeessaa jirtan immoo naaf galatooma harka keessanitti fayyaa naa bulaa isiniin jedha nagaa argadha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha Ameerikaa doolaarri irraa isinii ka'a. Ameerikaan doolaarri tokko 133.29 oolee jira. Kun immoo dhugaa fi soba isaa guyyaa har'aa guyyaa wajjiniin jira jechuudha. Seepteembarii 28 baatii 9 2024 sarchi gootanii ilaaluu dandeessu. Screenshot irra ilaalaa guyyaa isaa waliin kaayetiin jira. Viidiyoo inni kaan hundarra fidee screenshot godhee kaa'uudhaa fi tokkoffaa bilbila nama jalaa guuchisa. Lammaffaa yeroon amma aqee sarchi godhu screenshot godha wal keessa na dhaha jechuudha. Wal keessa waan na dhahuu fi amma iddoo Ameerikaa jedhutti waan biraa irra kaa'uu hin danda'a. Kun immoo wal keessa na dhaha. Kanaaf tokkoffaa marra screenshot tokko qofa godheen Ameerikaa bicha irra isinii kakkaa'aa jechuudha. Kanaaf dubbii dhugaa ta'uusaa akka isin mirkaneeffattaniif. Asumaan immoo obboleewwan kiyya Beerut jirtan Beerut doolaara gosa 3 keessaa Ameerikaa, Canada, Australia doolaarota jiran keessaa kan isiniif kalfalamu Ameerikaa doolaari. Kanaaf meeqatti qabattu 133.29 qabattu jechuudha. Asumaan inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 149.8 oolee jira. Akkasumallee Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa 158.59 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 98.70 oolee jira. Gadi qannasaa jira sharafni jechuudha. Har'aa fi kaleessa gadi bu'ee jira. Kanaadaa doolaarri ture dhibbarra darbee ture jechuudha. Garuu har'a 98.70 ooleera. Inni itti aanu Austraaliyaa doolaaridha. Austraaliyaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 92.8 oolee jira. Akkasumallee China yuan tokko guyyaa har'aa 19.1 oolee jira. Inni itti aanu pound sterlingidha. Pound sterlingiin tokko guyyaa har'aa 178.33 oolee jira. Akkasumallee Sweden kron tokko guyyaa har'aa 13.22 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalidha. Oman riyaalli tokko guyyaa har'aa 346.39 oolee jira. Akkasumallee Qatar riyaalidha. Qatar riyaalli tokko guyyaa har'aa 36.21 oolee jira. Inni itti aanu Jordan diinaaridha. Jordan diinaarri tokko guyyaa har'aa 188.16 oolee jira. Akkasumallee Bahrain diinaarri tokko guyyaa har'aa 354.22 oolee jira. Akkanumallee Kuwait diinaarri tokko guyyaa har'aa 437
47 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 36.27 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko akka Itiyoo Black Market irratti sarchi goonee argannutti 35.53 oolee jira. Garuu warri Saudi Arabiyaa jirtan akkaataa namoota haaraa dhuftaniif hin dudubbadhachuu yeroo hundumaa. Maaliif namoonni haaraan viidiyoo kana har'a yeroo ufusaa fi galuu dhiisuu danda'a. 35 jedhanii yoon amma ani 35 jee ittime akka Itiyoo Black Marketitti isaanis dhaqanii daldalaa waliin ergatan sanaa 35 naa ergi jechuun ni malu jechuudha. Garuu isaan akkoota biyyoota warra kaanii tokko tokkoon isiniif hin ergan. Kanaafiyyuu birriin kee meeqa siin jedhu gaafattu baay'ee moo xiqqoodha birriin kee siin jedhu. Yoo birriin kee baay'ee ta'e guyyaa har'aa kan itti oole 31 oole. 31 yeroon siin jedhu tokkoo isaatti 31 toon taane 31 hirta jechuudha. Yeroon siin jedhu fakkeenya 5,000 yoo qabaatte 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31 jechuudha. Kan ittiin baay'istu yeroo hundumaa birrii qabdu 1,000. Kan hirtuu fi birriin kee baay'ee yoo ta'e immoo 31 hirtaa jechuudha. Akkasumallee namoonni maallaqni keessan xiqqoo taate maallaqni keessan 3,000 hanga 500 taate immoo jechuudha. 31.50 oolee jira. Garaagarummaa adii tokko qabaa jechuudha. Yoo birriin kee xiqqoo ta'e adii tokko gadi sirraa hir'isu. Birriin kee baay'ee yoo ta'e immoo adii tokko itti sii dabaluu jechuudha. Yeroon siniin jedhu isin immoo akkamitti baay'ifattu fakkeenyaaf 1,000 yoo qabaattan 1,000 baay'isu 1,000 hiruu 31.50 jettanii hirtuu jechuudha. Kana maal jalatti argattu kaalkuleetii jalatti argattu. Akkasumallee namoonni kaalkuleetii jalatti itoo inni herregatiin argatanii daldalaan tokko shiw sin godha herrega keessatti jechuudha. Dursa yeroo gaafattan meeqaan oolee har'a guyyaa har'aa birrii meeqaan oolee reettanii argatanii isuma gadi rakassanii si ergan kanayyuu kaalkuleetii jala galta malee si dha'uu danda'u. 10,000 9,000 eeggadda mucaatu 9,000 ishee shawwade ugaa rabbi akkaataa ishiin itti herregattu hin beektu waan ta'eef maal jechuu isaati naan jette garuu 9,000 guutuu ishee shawwadee isan booddee namichi sun jechuudha. Akkami maal jechuu gaafa isheen jettu gaafa ani herregee isheetti himu 9,000 ishee shawwadee jira. Aqxee herregni kiyya sirrii miti sarraafaa keeni beekna madaamii kottiin himaa ni qabamtaa jettee birrii ishee ergeefii jechuudha daldalaan sun. Maaliif ati herregan beektu taanaan si dhoobanii si biraa deemuu jechuudha. Kana inni itti aanu immoo Turkii riileedha jechuudha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa 3.90 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundidha. Egyptian poundiin tokko guyyaa har'aa 2.75 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko guyyaa har'aa 0.53 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoo gaggabaabduu ani yeroo hundumaa daqiiqaa 8 hanga 9 isinii dabarsu viidiyoo koo hanga dhumaatti naa daawwachuu hin dagatiina. Akkasumallee laayikii keessaniin immoo na jajjabeessuu akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaan har'aa kana fakkaata. Guyyaa itti aanu Waaqayyo ittiin nu haa ga'u isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Andini marmarena wane Yesus ko tuduana kaze si wajina makanin tane si narabu ya kabanko ulfina ketu nagarga